Inna maaliif yuutuuba gurgurtaa? Sababbiin ati yuutuuba gurgurtuuf maali? Yoo jettanii na gaafattanii sababuma nama isiniif dheeresse kana malee rakkoo tokko biraa qabaadhee miti. Immoo naman immoo yuutuuba kana amma kana sadarkaa amma kana isteeppii amma kana itti dadhabee dhufee nan gurguras jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku jechuudha. Kanaaf immoo yeroo kam keessatti immoo tuyyuu waaqayyo fayyaa godhee fayyaadha waan na dhiiseef maallaqni uuma miti waan hin qabu amma hundumatti iyyuu jechuudha gurguree amma edaa namaa ofirraa baasuutti isteeppii amma sanaatti nan deema jedhee yaada jechuudha. Kana sababbiin ani yuutuuba gurguruuf barbaadeessuma kana maaliif waan gurguruu waan gochuu dandeessan tokko amma qabdanitti immoo nama na gargaara jechuun ni ulfaata. Yoo sanaa ol taatanidha kan nama na gargaara jettan garuu sa'aatii isaatti immoo wanti nan gurguree birrii namaa kanas amma ta'e tokko hunda narraa baasaa miti biyaansi piroosasii addaan jalaa cite kana hin jammarsiisaaf hin jalqabsiisaaf waan hin jedhee yaadeffatan malee muruusaa narraa kaffalaa miti jechuudha. Sana immoo adeemsa keessa ayyama rabbiitii waan kamiyyuu nan ba'a jedhee yaada isin jechuu barbaada. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuu irraa afaa qabnaan nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu. Isiniin jechaatii deebi'ee dhufee jira baay'ee tokko isin jalaa badee jira. Waaqayyo immoo waanuma hunda kam keessayyuu haala kamiyyuu hunda isaa jechuudha. Akka gaarummaa isaatti mo'ateetiin iyyuu sa'aatii kana dhufee akkan dura keessan dhaabbadhu rabbiin na taasisee jira. Isa caalatti kan kana caalu hin jiru waan ta'eef hundi keessaniyyuu waaqayyoon naa galateeffadha. Ani rabbiin galateeffachuu barbaada maqaa isaa kan ulfaate haa ta'u jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko jechuudha maaliif jennaani sa'aatii kamitti akka waa taanu sa'aatii kam keessatti maaltu akka nu mudatu waan hin beekneef karoora dheeraa waa hedduu waa baay'ee karoorsina lafa fagoo lafa itti yaaddamne bakka kana geenya jennee baay'isnee fagootti of laallaa jechuudha. Haa ta'u malee mootuyyuu yeroon kana isin hin jedhu yeroo kam keessatti iyyuu seexanni aangoo qabaa seexanni nama ni mo'ata jedhee yaadu garuu yeroodhaaf isin qoraa yeroodhaaf hin qoramtanii baay'ee tokko isin qoruu danda'a sana keessatti mootuyyuu jechuudha. Sa'aatii argate sanatti jechuudha hamma rabbiin fuula sirraa gara garfate keessatti sakandii keessatti isin hatee tooniyyuu lubbuu keessan balleessuudhaafis gizee isiniif dhufu jira. Kanaaf waanuma hundarra caalatti baay'een keessan kadhannaanaaf gootanii baay'een keessan hamma dandeettii keessanii akka amantaa keessaniitti rabbitti naa bu'aa jirtanii turtan jechuudha. Kanaaf guddaa isaa galatoomaa waaqayyoo baraaf jireenya keessa naa eebbisu sa'aatii kana eegee jira isiniin jedhaa maaliif jennaanii dhugaa dubbachuu fi guyyoota nan dabarse keessatti jireenya koo keessatti akka kanatti illee nan qorama jedhee yaadee hin beeku. Ammootu akka kanattis immootu seexannis immoo guyyaa tokko kamiyyuu nama mo'atti jedhee hin yaadne ture jechuudha. Garuu immoo gizee tokko tokko waan kam keessatti iyyuu akka isin jireenya bartan akka isin fuuldura keessatti jabaattan isin taasisa kana keessatti jechuudha. Ani isaan keessaa tokko jechuudha. Maaliif jennaanii namaaf gaafa haasa'amu asirratti tarii dhugaa yookaan sobaa warri jedhu jira warri dhugaa jedhes fudhatu jiraachuu danda'u jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee tokko jechuudha. Nan darba jettanii yaadda sa'aatii sanatti jechuudha. Maaliif dhugumatti taateen ani keessa darbe kun waan ani dabarse moo yookaas immoo fiilmii wayisitu ta'eeti namni haasa'aa jira. Isin jechiisa bukkee keessanitti waan isin kaleessa dabarsitan sana warri bukkee keessan jiran gaafa waan sana haasa'anii natu dabarse moo wanti kun fiilmii ture gisee itti isin jechisiisu jira jechuudha. Kanaaf wanti hundumti isaayyuu jechuudha akkuma nama isiniin jedhu akka seenaa akka diraamaa tokkootti darbee jira garuu wantichi immoo waan darbuus miti waan dagatamus miti jechuudha. Kanaaf namoota baay'eedha viidiyoon darbeerratti ifa isiniif ta'eera yaada. Ani waa'ee maallaqaa suni sa'aatii kana kun amma erga nuuf fayyee of beekee namummaa kootti deebi'ee maallaqni sun akkamittiin akka ta'e maal ta'e waan jedhu gaafiin tokko tokko sammuu koo keessa dhufaa jira malee jechuudha. Dhugumaan amma waa'ee maallaqaa dhimma koo miti jechuudha. Maaliif maallaqaan gaafa dhufu sana lubbuu keessan gaafa oolchuu barbaadudha. Waan hunduma kam keessattuu waa baay'ee kam keessatti iyyuu dabarsee lubbuu keessan gaafa oolchuu barbaadu maallaqaan isinitti dhufa jechuudha. Garuu bara kana keessa jechuudha dhugaa dubbachuu fi ilmi namaa hamma kana jechuudha. Maaliif hamma kana
karaa seexanaa qabatee amma kana karaa rabbiin dagatee karaa seexanaa hordofee taateewwan akkas akkasii kana walirratti dalaguu maaliif barbaachise? Maaliif waaqayyoon karaa isaa fuulduraa dhoksee karaa seexanaa bichaa fuuldura kaa'ee laata? Isin jechisiisa jedhees jiraani jechuudha sa'aatii kanatti jechuudha. Maaliif hin beeku baay'ee tokko jechuudha. Waan haasa'amu irratti dhugaa dubbachuu fi amanuu illee hin dandeenye keessa kootti illee fudhachuun anaaf gaaffiidha suni jechuudha. Maaliif namni kaleessa eenyummaa keessan beeku, namni kaleessa ka'umsa keessan beeku, osoo waan akkas akkasii amma kana isin faana akkasiin baddaniif akkasiin miidhamtaniif godhee rakkoo hin qabu. Kaleessa ka'umsa keessa waan beekuuf tarkaanfattanii bira dabartanii jirtu jedhamee haa fudhatamu. Sababa sanaaf sirratti miidhaa akkasii yaade haa jedhamu. Garuu namni fagoo namni qilleensa irraa wal baree akkasuma namni fagoo tokko amma fakkeenyaaf nama sana qilleensa irraa bartanii kaatanii firoonfattanii sababa nama tokkootiin nama sana bartanii ofitti siskitanii namni sun immoo gaafa hamma kana lafa jala deemee waan akkasii irratti dalagu baay'ee tokko jechuudha. Jireenyuma koo keessatti waan akka kanaa akkasumayyuu jechuudha yaadillee hin beeku baay'eellee balaaleffadha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa dhiifama dhugaa dubbachuu fi waan keessa dabartan gaafa yaadattan deebitanii toona jechuudha. Keessi keessan isin rabbashama jechuudha. Garuu nama noormaaliidha. Qaama kootti muluu kootti akka tibba dabarsee yookaan immoo guyyootaan dabarseerra irra caalaatti nagaa natti dhagahama jechuudha sa'aatii kanatti. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa namni eenyummaa keessan qadeessaa beeku osoo akka sanatti isin miidhee waan tokko iyyuu miti isinittillee dhagahamu jechuudha. Garuu nama kaleessa eenyummaa koo ka'umsa koo hin beeknetu hamma ani lubbuun darbuu ga'u dirasiitti amma fakkeenyaaf amma kana akkamitti bartee maaf haasofta jechuun keessa hin oolu. Aniyyuu akkuma keessan kana gaafii natti ta'ee jira. Namni eessaa fiddanii haasoftanii waan kun taateen kun irratti ta'ee warra isin maqaa dhooftan kun maalidha? Nam waan sirraa jedhamedha. Wanti waaqayyoon gizee yeroo siikuu barbaadu fakkeeffatee sirraa wanti kun hundumtuu waan taatee sirratti ta'ee haasaarra malee nam tokko irratti hin taane gaafa naan jedhani anaafis gaafii ta'ee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yeroo kam keessattuu jireenya keessan keessatti hin beeku bakka hamma feetu hojiin seexanaa isin qorullee namni isin qorullee waaqayyo isin hin gatiin waa tokko sababeeffatee akka koo kana akka ana lubbuu oolchi kanatti rabbiin isinillee lubbuu keessan haa oolchu. In beeku waan biraa waan hin jedhu sababii hin qabneef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa nama wanti dura keessan dhufee fi tarii namoonni baay'een jecha nama jedhu kanatti tarii baay'een keessan amanuu dhiisuu dandeessanii gaafillee isinitti ta'uu danda'a sirriidha. Amma immoo ani qaama fayyaa namummaa fayyaa natti guutuu natti dhaga'ama waan ta'eef kana dubbachuutu wanti na saalfachiisullee hin jiru hin saalfadhullee jechuudha. Maalidhaa? Sababiin taatee dheengadda ta'e ana bira darbee Biraaziilii koollee baay'ee miidha jechuudha. Yeroon kanas hin jedhu inni chaansii biyya alaa kwaaduu baay'ee deemu birrii walitti qoxxobatee walitti fidee taa'ee na bira kaa'ate jechuudha. Birrii isaanii kana ani jalaa balleessee jechuudha. Kanaaf amma ofii koollee wanti darbe sun amma ana inni cubbuudha amma sa'aatii kanatti baqa waan hundumaa isaa keessa isaatti osuma gaddeeyyuu akka miidhamu sababa hin barbaannee fi waa tokko dubbateetii miti garuu immoo cannaqamuu isaa nan yaadaara. Anasii deemeera manatti ani sagatee deeme akkuma beektan caaluu nama itti dhiisee deemu hin qabu odoon as hin jiraanne gaafa isin na fuudhee deemu naasii isan mana jira isa manatti gannee deemne jechuudha. Kaza gaafa guyyaa lammaffitti jechuudha obboleettii maazarii naannawaa kana jirti. Isaan mana yaalaa geessuuf deema waan jettu qallaa harrifannee inni garuu akka inni maaliin akka dhukkubsate nan beeka saba cinqataa jechuudha. Inni cannaqama baay'isee dubbatu cannaqama sanaan ka'ee mana yaalaa geessitee amma kunoo deddeebi'ee marfee guyyaa torbaa fudhataa jechuudha. Haa ta'u kun akkuma ta'etti waaqayyo nama jaalatu qora jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetti jechuun keessa hin oolu obboleewwan kiyyaa birriin kun birrii salphaa miti isinitti meera tarika waan fi seexanni gaafa isin mo'attu. Waan kamiyyuu beektanii miti yookaan ani nama birrii 400 ol dabarsee namaaf sheeruu dhiisati. Waan tokko namni gizee noormaalii keessan jirtan kan jechuudha. Namni kamuu waan gochuu qabdan akkamitti akka maallaqa sana fiddan maallaqni akkamitti akka dhufu waan beektaniif iyyuu jechuudha. Maallaqaaf iddoo guddaa qabdanii maallaqa hin balleessitan jechuudha. Kanaaf nama akkasiitan tureen tokkoffaa jechuudha. Waa'ee kanaan immoo na beektanis isinitti dubbataa ture isinillee gorsaa ture jechuudha. Garuu warri lubbuu koo qaaman na barbaadanii dhufanii lubbuu kan gochuudha. Karaa kamiinuu isaanii ta'uu didee qilleensa irraa argatanii jiru. Kun immoo waan akka ta'ettis waan darbe keessattis waan itti yaadamee taa'amee jechuudha.
Annam tokko namni torba dirasii maaf narratti xoo'een digimtii gochuun isaan akka barbaachise maaliif akka kana godhanis waaqayyo isaaniif hadhiisu amma waan biraa hin jedhu kana dubbachuun dhufne. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wanti natti dhaga'ame wanti nama baasee dubbadhadhee yoon baasee dubbachuuf keessa koo na hudhaa jiru dirqama amma naa danda'ametti maallaqa biraa jedhee deebisuudha waan ta'eef maaliif chaansii namaa kun jalaa fashalaa'us chaansii lama farratti deemuu danda'a. Waan sana kaayoo isaa sana akka inni galmaan ga'atu barbaada sababii ta'eef. Sa'aatii kanatti immoo hin beektan eenyumtuu jechuudha jalqabas ta'ee eenyumtuu ijoolleen kun irra caalaa isin warra gola namaa keessa turtantu naaf hubadhee yaada maaliif maallaqni maal akka taate dhuftee maallaqni maal irra akka hojjettu ishirra namni naaf hubatu hin jiru. Kanaaf qabaadhee amma maallaqa sana mul'isaa deebisuuf hin danda'u na yuutuuba kana immoo nama hin beekne kana maamila koo hin taane maamila kootiin ala ta'anitti gurguruu sababa hin barbaanneefu yuutuuba kana mana hin danda'ametti gurguree. Maallaqa sana gariinis kallattii kamiinis yoo ta'e ittillee liqeeffadhu maallaqa biraa jala kaffaluu sababa barbaaduuf kan nama biraa jira. Isheen amma kana namniitu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waan tokko amma gurguree kennuufitti na eeggachuu dandeessishin jechuudha. Maallaqa nama tokko bichaa sitti fakkaatina kan balleesse maallaqa nama lamaati jechuudha. Namni kamiyyuu namni yuutuubara taatanii beektan ishee namni wallaaltan hin jiru jechuudha. Yoo maallaqa isheellee balleesseera. Isheen immoo sa'aatii kanatti itti yaalamuu barbaaddi. Gaafa biyya alaatii dhuftu yaalamuuf as galti isheen gaafa Dubaay irraa dhuftu jechuudha waan dhukkubsattuuf opereeshinii sitti taatee midhaan jedhanii waan dhufteef jechuudha. Ishee immoo gaddi ishee mudatee abbaa ishee jalaa boqotee sababa sana jalaa turture malee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maallaqni kan isheellee hin jira. Bichaa hin beeku waan hundumaafuu kan amma sababa maallaqni badeef keessa kootti dhaga'ame miti kan dura keessan bahee bu'aa jiru. Nama akkanaas hin turre yeroo baay'ee nama gargaaru maqaan kan akka hin dhahamne barbaaduudhaan jechuudha. Yeroon eessumattuyyuu namni hin beektan ka'umsa bakka kalee kana gaafa hin jiru jechuudhaanis bakka keessan kana maqaa kan akka namni dhahuun barbaadu jechuudha. Waan goota sana bakka keessuma keessatti gootan dansin jedha jechuudha. Nama akkasiitan ture. Garuu immoo gizee tokko jechuudha. Maaliif akkuma isin jedhee fayyaa qabaattanii waan tokko keessatti jechuudha. Qoramuu waanuma jiru ta'ee qormaata san keessatti immoo bakka dhugaa dubbachuudha. Ani amma fuula keessan bahee dhugaa dubbachuu namiidha jedhee yaadu. Kanaafuu ani akkaan iftuu kan namni biraa yookaas immoo namni halaalaa dhufe yookaan nama biraatti gurguruun barbaanne kana duras gurguree tokko gurguruuf keessa dhanee nan dhiise. Maaliif yuutuuba kana jechuun akkamittiin akka dadhabnee finne yuutuuba jechuun akkamittiin akka sadarkaa kanarra geenya namoonni baay'een keessanii beektan haala salphaatti isin mijatee bakka kana geessanii har'a sa'aatiitti hamma fe'isoo ta'e akka hojjettanitti maallaqa waan hojjettan ji'aan irree geessinii kaffaluu miti jechuudha. Taariyaan immoo ji'aanoona irree gamma bara dhufuutti kan kaffala osoo hin jedhee rakkoon qabu maallaqni sun kan turu yookaan immoo ka'ee laf jala ta'e turee ofirraan kaffala. Garuu immoo waan sa'aatii kanatti chaansiin tokkotti jalaa fashalaa'e waan ta'eef chaansiin lammaffaan isaa akka fashalaa'u hin barbaadu jalaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya kana sanii hin jedhu bichaa yuutuuba kana gurguruu barbaada. Namni nan hojjedha irratti akka kamiitti iyyuu jechuudha. Maaliif hin beekta yuutuuba kana irratti yeroo baay'ee wantoota adda addaa wantoota bakka jiramii wantoota poolikaa waan adda addaatiin siyaasa waan adda addaa wal qabateen naasa'u namni akkasitti irratti hojjannaa nu fayyada jettanii toonii fedhii qabdanii bitadhaa malee nama asii fitatu dhabeetii miti garuu namoota kaatti gurguruun keessi qonaaf hin eeyyamne bicha kan isin jira obboleewwan kiyya maaliif kan dubbachuu barbaadesuma kana beeku amma kana eemmootu waan kanan dubbadhee yaadu edaa namoota tokko jirtanii warri keessanii si dubbisee warri nani jira maaliif jechuudha miidiyaarra ba'ee jechuu wallaalee miti nan jedha ammas osoo keessi garuu immoo amma waan gochuu danda'u tokko qabu harkaa fixutti waan akkasii hin jedhu miyyuu jechuudha keessan immoo warri isin hin jedhee warri waan qalbii isinitti fakkaatee jira jechuudha akka kanatti rakkoo akkasii nama mudate gargaaraa isin hin jedhee qalbii isinitti fakkaatee jiraachuu dandeessanii uumaa miti maaliif waaqayyo guyyaa tokko sababa kamiiniyyuu fidee wal dura nu dhaabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inna obboleewwan kiyya kana fakkaata kanumaafan dhufee amma yoonatti warri kadhannaa naa gootan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Inna maaliif yuutuuba gurgurtaa sababbiin ati yuutuuba gurgurtuuf maalii yoo jettanii na gaafattanii sababuma nama isiniif dheeresse kana malee rakkoo tokko biraa qabaadhee si miti
Immoo naman immoo yuutuuba kana amma kana sadarkaa amma kana isteeppii amma kana itti dadhabee dhufee nan gurguras jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku jechuudha. Kanaaf immoo yeroo kam keessatti immoo tuyyuu waaqayyo fayyaa godhee fayyaadha waan na dhiiseef maallaqni waa miti waan hin qabu amma hundumatti iyyuu jechuudha gurguree amma edaa nama ofirraa baasuutti isteeppii amma sanaatti nan deema jedhee yaada jechuudha. Kana sababbiin inni yuutuuba gurguruuf barbaadeessuma kana maaliif waan gurguruu waan gochuu dandeessan tokko amma qabdanitti immoo nama na gargaara jechuun ni ulfaata. Yoo sanaa ol taatanidha kan nama na gargaara jettan garuu sa'aatii kanatti immoo wanti nan gurguree birrii namaa kanas amma ta'e tokko hunda narraa baasaa miti biyaansi piroosasii addaan jalaa cite kana hin jammarsiisaaf hin jalqabsiisaaf waan hin jedhee yaadeffatan malee muruusaa narraa kaffalaa miti jechuudha. Sana immoo adeemsa keessa ayyama rabbiitii waan kamiyyuu nan ba'a jedhee yaada isin jechuu barbaada. Innaa kana fakkaata waan biraan gaafii biraa warra yoo qabdan ta'e naa barreessuu dandeessanii. Immoo nama asii bitatu dhabeetii miti namni bitatu baay'ee jiru garuu maamila koo keessaa osoo bitatanii irra natti tola jechuudha. Warroonni kana dura jajjabeessaa turtan keessaa osoo yuutuubni kun kan keessan ta'e hedduu natti tola. Kan isin jechuu barbaada. Nagaan naaf tura.